Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni kabajamtoota fordoftoota obsaatuuf jala warri argamtan akkami jirtu nagaa keessanii ani jira nagaa kooti alhamdulillah baga nagaa taatan baga nagaan gara chaanaala obsaatuuf nagaan dhuftan isiniin jecha akkasuma egaa gaarraan tana obsaan maal qabatee dhufe maalinnoo dhufe warri jettan anyaan nuti mira nyaataa jira maalinnoo dhufe warri jettan dubbii dheenya kana deddeemaa jiru isa waa'ee obsaan fuudhee jira akkasuma obsaan fuudhuudhaaf qophii xumuree jira warri jettan kuni dhugaa jiru oksijiiniin ejjiitii koo baaseetilee jira asirratti isa dhugaa jechuudhaaf yoonarraa ka amantan taate dubbii dhugaa jiru isinii himuudhaaf dhufe jechuudha irraan tana video dheerallee waraabuu hin barbaanne waan kanarrallee haasa'uun naafis hin malu hin barbaachisus garuu mootu yeroo ammaa kanatti beektu namni yoo dhugaadhaaf namni dubbates yoo dhugaadhaaf namni waa tokko haasa'es zabanatu balleesse waan ta'eef namni piraankii jechuu danda'a beektu akkasii ani qabeenya ko warki nin jaaladhan kabajasi garuu wanti kulleen hireedha fi carraadha wanni godhamu tokkolleen hin jiru jechuudha asumaan oksijiiniidhaan suutatti amansiisi jedheeni ture oksijiinis dubbiin irraa fi hin fuune jechuudha dubbii kana firaankii yookiin immoo qoosaase yeroo hedduu itti dubbachaa ture haa ta'u garuu amma dhugaa jirtu adda isinii baasuudhaaf dhufe jechuudha dhugaa isa jiru viidiyoo isii yoo agartan ni amantanii akkasumatu sagalee isii yoo dhageettan amantu irratti bilbila waliin haasaa taasisa haala jiru haasaa kennarraa ni hubattan jedhee abdiin qaba kanaaf warri naaf gammadanis taankiyuu galatooma warri natti aartanis carraadha wanni godhamu hin jiru kanuma dhaammachuuf hin dhufe gara viidiyootti sin dabarsa akkasuma gurraan ni dhageettanii waan jiruufi dubbii kana dhugaa ta'aa fi soba ta'a addaan baafattanii isin jechuun barbaade Hello. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa akkam jirta mucatti? Abbo yoo sabdara jechaati maan dagatte nuti inne ay deedu dagatte walla naga waliin waa dagatte jirta akkam walla naga oskati ufi adda ngana jala shawata sumartina badde wajibilla jirta fetti naga ketti maaltu jira naga atoo mana jira kuma gargaarsa nuti wajirra galteemu Allah gafuma si wani fiti ayya Kaf ejabe waya jabe kala sa dhufu ka Kot ashan di mana jirti daima wana radwani daimni reedillee inshallah torbii dhufu kana keessa galuun oltu Ibaca sama gawa ada gitu di dalam itu. Oh itu ya fiti oyom galchina gara biyya daim. Dia gawa dua mereka. Gawe ni argatemu. Wallahi la kau harga deh nak gawe. Ma ko imali fakana te jalaten ilmu. Iya dah. Hah? Iya dah. Ay Wallahi. go tuma ke. Wallahi. Si ko fodon tane te go tuma ke sani bar. Pona ka. Gawa sih yagar. Akan mahal mati. Jechuun ilmoon barbaachisama beekta garuu haa ta'uuti haalli jireenya biyya ormaa kun keessatti xiqqoosi garuu ni ulfaata waan ta'eef malee. Ya madalaga na barbaachisa abo. Guyyaa fudhaa. Neekiya seera seetu. Inni dhufaa facaachi booda deemta dalagaa rakkoon qabu hin jirti dalagaa. Yurtaan? Inni dhufe
Nangga mati. Nangga mati kakak. Maal isin jechuun dhuguma jedhee maal isin gammachiifne miti. Hinduutu. Hinduutu. Rakkoon qabu. Rampaa sodaataa isaa. Cinqanuu wanni kan kun keessa